kan fagoo kan dhiyoo kan baadiyyaa magaalaa hundi keessa walii galaan anaa dhufu baga nagaan dhuftan hundi keessa walii galaan. Baga gammaddan baga gammannee bu'aa eebbifamtoota kan yeroo dheeraa waliin dheebotaa waggaa tokko guutuu eeggataa turre kunoo ilaalaa har'a ijaan agarree kunoo ilaalaa har'a ijaan agarree. Gaafii qabna gaafii yeroo dheeraa eenyu Saabonboonsaa miidiyaa ta'ee gurraan ni dhageenya meenaaf deebisaa kan fagoo kan dhiyeenya meenaaf deebisaa kan fagoo kan dhiyeenya. Yaa Saabonboonsaa kan atinarraa fagaatte hedduu si dheebodhe biyyattii guutuu keessa deemee seenaa kee qoradhee gaafii yeroo dheeraa dukkatti baadhadhee ijaansi argee si daawwachuuf yuutuuba kee Boonsaa TV banadhe ijaan argee si daawwachuuf yuutuuba kee Boonsaa TV banadhe. Akkam jirta siin jedha harmeen tee tullu qaraaruun garaan siin na dheebota yeroo ilmaan namaa tallee injifamte ilaalu maaf naaf hin galle kan garaan gala keenya ilaalu yoom naaf galta Saabonboonsaa akka keessi koo bohaaru yoom naaf galta Saabonboonsaa akka keessi koo bohaaru. Na yaaduun keenaaf gala harmee toodeesse na yaaduun keenaaf gala harmee toodeesse. Nanu bada akkaan itti na guddiftee biyyaaf na mul'iftee kan qabdi hunda naaf laattee akkaan mul'adhee namaan qixxaadhuuf dhagaaf muka baattee abshir naaf dadhu harmee tullu qaraaru galuudhaaf torbaan hin caalu abshir naaf dadhu harmee tullu qaraaru galuudhaaf torbaan hin caalu. Amree jirtanaa dhaabatu. Kaleessa yeroo bahuma naawaadaa siif gale harmee tullu qaraaru waan kaleessa yeroo bahuma naawaadaa siif gale harmee tullu qaraaru waan baradhe lammii koo ija wal qixaatiin barsiisaa isa keessa dhalatteef isa keessa guddadhe dirqama qaba gargaarsa lammiitu narra jira isinirraan bahee leenjifamtootaa fi iddoo leenjinaaf qopheessaa isinirraan bahee leenjifamtootaa fi iddoo leenjinaaf qopheessaa. Lafatti siin gatu anis harmee tee waadaa anis harmee tee waadaa siif galaa kan kunoo waan qabuun si cinaa dhaabbadhaa isa dhabeef rahmata rabbii siif kadhaa. Ilmaan koo obbolaa inni dhiiraa kan shamaraa inni jaarsaa kan dardaraa Saabonboonsaan galee koottaati ililchaa iddoo leenjii koottaa dafaatii qulqulleessaa iddoo leenjii koottaa dafaatii qulqulleessaa. Deebiin deebi'ee kunooti ilaala inni leenji'eef inni inni kaanis hunduumee of madaalaa yeroo leenjiidhaaf dhufu hundi namaa harkaan miilli karaa ilaalaa yoo ragaa barbaadan harka keessa cufaatii ilaalaa. Leenjifamtoota keessaa muraasa namaa dubbisee amalaa fi dandeettii kan rabbi eebbisee ispoortii barachuudhaaf mee maaltu si rakkisee. Innis deebii akkas jedhee naaf deebisee hiriyyaa koo kan cimaa waliin qamaanuun gargar na fageesse taa'umsa yeroo dheeraa suuziiwwan hedduu na jalaa balleesse kanaaf hubadhu miidhaan ispoortiin irraan geesse. Ammas dhiisuu didee leenjifamtuu biraatiif yaada kan koo dhiyeesse isheenis akkas jettee naaf deebifte waan sammuun ishee dubbachuudhaaf karoorse. Dhugaa dubbachuudhaaf kan garaana jabeesse dubartiin gahee ispoortii hin qabdu jedhee kan odeessaan hawaasa keessa facaase. Hamilee dubartootaa cabse kanatu akka cimee hojjedhuuf na kakaase. Isinit dhaammadha obbolaawwan koo kan dhiiraa kan dhalaa baradhaa ispoortii waa hundaaf tola. Meena dhagaa isiniin jedhaan Saabonboonsaa waan garaa koo jiru isiniif ibsa hawwiin koo inni guddaan eebbifamtoota kana
eebbifamtoota kanatti mursiisee galmaan gahee addunyaa cinaa hiriirsaa hundi keessan gahee keessan bahaa hundi keessan gahee keessan bahaa yaadaan na jajjabeessaa hundi keessan gahee keessan bahaa yaadaan na jajjabeessaa. Yaada kogooloo fuulduraa dhagahaa eebbifamtoonni yaada kogooloo fuulduraa dhagahaa eebbifamtoonni isin dhaammadhaa waliigaltee qabaadhaa waan isin dhibee barsiisaa gaafadhaa jaalala biyyaaf kan barsiisaa qabaadhaa gorsa haadhaa fi abbaa hundaa fudhadhaa ammas milkaa'aa eebbifamaa daranuu mul'adhaa ammas eebbifamaa milkaa'aa daranuu mul'adhaa. Kan dubbadhu malee bira hin dabarre hojjettoota mootummaaf dhaabbilee biroollee kan daandirra nu qajeelchan yeroo nuti daandirraa maqnillee galanni keessan guddaa addunyaafaa jirattillee galanni keessan guddaa addunyaafaa jiratti. Galanni keessan guddaa bulchaa gandaatiin nageenyillee hojjettoonni fi manaajeroonnillee barsiisotaa fi jirataa'onnillee abbootii amantaa fi hayyoonnillee jaarsa biyyaa fi dargaggoonnillee hawaasnii fi shamarranillee leenjifamtootaaf leenjifamtoonnillee keessuma hundaati anillee galanni keessan guddaa nuuf jiraadhaa jiruu dullumni keessa hin jirre ispoortiin jaalalli tokkummaa misooma jabaadhaa misooma hundi keessan daranuu durooma galatooma. Hayyee guddaa galatooma yeroon waan waliin galaa bu'eef ariitiidhaan isin sardinee jirra. Sagantaa badhaasaa obbo Hussein dhufanii obbo Ibroodhaaf nuuf kennu hamileedhaan gara waltajjiitti nuuf simata. Hayyee guddaa galatooma isaaniin jenna. Kan badhaasa fudhatan abbaa Saabuun Boonsaa Ibroo as dhufaniiti badhaasa kana fudhatu. Hamileedhaan badhaafammaa sagantaa biyya har'aa abbaa Saabuun Boonsaa Ibroo. Sagantaa badhaasaa tura geeffamaadha. Hamileedhaan hiikkafat haabanam. Leenjisaa ta'anii jiru. Amila Gannaafi. Obbo Hussein bulchaa ganda keenya galatoomaa nu jennaanii iddootti hamileedhaan nu deebiftanii galatoomaa isaanii jenna. Amma kallattumaan gara waltajjiitti agarsiisa Saabuun Boonsaan.